Guyyaa kaleessaa egaa naannoo kibba biyyattiitti talaalliin dhibee busaa jalqabeera. Ministeerri Fayyaa kaleessa talaallii dhibee busaa naannoo kibbaatti kennuu jalqabeera. Akka Afrikaatti talaallii busaa kennuu eegaluun biyyi keenya 23ffaa irra jirti. Ammaaf gandoota dhibeen busaa itti baay'atu 58f akka kennamudha kan dubbatame. Haa ta'u malee talaalliin hin jiru kanaan dura dhibee busaa ittisuuf kan kennamu. Reefuu jalqabaa jira jechuudha akka biyya keenyaatti. Mee waa'ee talaallii kanaan gateen isinitti hima. Talaalliin kun gosa dhibee busaa isaa pilaazmoodiയം falciparum jedhamu yookaan busaa sasammuu kan jedhamu ittisuuf kan gargaaru ta'ee kan inni kennamus daa'imman umuriin isaanii ji'a 5 hanga ji'a 35 gidduu jiraniifidha. Daa'immaniifidha kan inni kennamu. Daa'imman umuriin isaanii ji'a 5 qabee hanga 36 gidduu jiruuf. Sababni isaas dhibeen busaa ijoollee waggaa 5 gadii irratti caalmaan mul'ata isaaniidha kan inni baay'ee hubu. Kanaaf isaaniif kennama. Kan inni kennamus umurii ji'a 5 eegalee yeroo 3f ji'a 6 ta'ee afuraffaan ammoo waggaa tokko sadaffaa booda kennama. Ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7tti kennama. Achi immoo waggaa tokko booddee kennama jechuudha. Takkaa kennamnaan dandeettiin gosa dhibee busaa isa pilaazmoodiയം falciparum jedhamu kana ittisuusaa waggaa tokkoof hanga persentaa 75 ga'a jedhamee tilmaamama. Talaalliin kun egaa dhibbaa dhibbatti busaa ittisachuu miti. Talaalliin kun akkuma jirutti ta'ee dabalata maloota itti busaa ittisan kanneen akka agobarii fayyadamuu, bishaan naannoo keenya kuufame balleessuu kana itti fayyadamuun dirqamadha. Talaalliin kun mala busaa ittisuu kan duraanii kan nuti beeknu dabalataan gargaara malee qofaa isaa gahaa miti. Dabalataan yoo gargaare garuu busaa ittisuudhaan du'a daa'imman hedduu ittisuu keessatti gahee guddaa taphata jedhamee yaadama. Galatooma turtii gaarii.